jaarsaa jaartii achi namni biraa dhiirti takkasitti argamnaan hayaa jira dhukkee si kaafti oggu dhibba si garafti baatii sadii mana hidhaa keessee beekama maaruuf yeroon tashaashaalteeti yeroon ammaatti fi yeroon dur dabarte san duri yeroo ammaa uteelaa jira dhalaa fi dhiirti dhalaa makiinaa offachuun turre amma dhalaa makiinaa offatti dhalaan kaffeeta deemtee bashannanti kofoo yaati qullaa yaati rifeensa banaa yaati mirga kanneen akka Ameerikaatti wal qixxeessee jechuudha gurgucaan ammaan tana jiru kun na dhaggeeffadhu namu mirga qaba waan biraadii si Suudii keessatti shiishaa mana kee keessa teessee dhuguu hin dandeessu amma karaa hunda gubbaa dhugan karaa hunda gubbaa shiishaa dhugaa yaa'an beektillee akkasi gaafa duraa dhokanneeti shiishaa bitannee as keessatti yaa'achuu ni turre nuti amata 7 dura 10 dura amata 10 dura amma uteela hundee odhaite akkana miiroorra keessee teessee shiishaa dhuyta waan biraadii mana fashootii jira mana uteelaatii jira beet mataskaanaa jaaramuu deema mataskaanaa jaaramuu deema akka himanitti ayyee tigalteema biyya tana keessa nuti ifiifuu biyya tana lammii lammataa taaneeti sodaachaa jiraachuu jirra akka namaa gootanii fi akka na godhaa mirga isaaniitti itti kannuu hin dandeenyu nuti dhageessemma kanamaa gootanii fi kanamaa godhuu dhabdanii jennee mirga takka itti kannuu hin dandeenyu le'ennoo biyya isaaniiti nuti biyya teenyattu hamaa muluu dadhabne nuti biyya silaa qabnu sanuu hamaa muluu dadhabne nuti biyya teenyattu mirgatti hin qabnu nuti biyya namaa keessa dhufnee kanamaa gootanii fi kanamaa godhuu dhiisan jechuu mirgatti hin qabnu nuti tokko isa lammadaa artistiin biyya hundarraa dhufa dheengadde intalti qalloo maarree jettan san biyya Ameerikaa irraa dhuftee tuntuu qullaa asis sirbitee deemte. Suudaan irraa dhufan biyya hundarraa dhufanii itti sirban uteela guddaa baname taaptaap godha Oromoo. Guys taaptaap godha meeskiranii bilbilaa isin hayyee. Uteela guddaa baname artistiin Oromoo dhufuu baatus biitti tana artistii hedduu itti yaa'u jira artistii hedduu seenu jira nu achittis itti wallisu jiran osoo nun ta'inis jechuun barbaadeeti tole taaptaap godha tole gaa haya faraan baddeessaa kun dhufe akka malee dhufe dhufe as jira barammaan tana hamilee namaa kana cabsuu dhabaniituma itti dhiisanii tokkichi kun haa taphatuyi kaganaatiif irraa wal mari'attee Oromoon uummanni biraallee yoo ka dhufee sirbu taate nuti Oromoon biyya biraa haa deemtee sirbituyi Suudii tan ammoo haa dhiifannuyi jedhanii yoo walii galan itti bareeda hedduu walii itti galla ammoo dheengadde Qamar Yuusuf dhufee asii sirbee deeme isaaf hin qotaadha yeroo agartan guyyaa san dibbeen danuun kun ol ka'atee hin tumamne amantiin dheengadde Oromoos yoo taate osoo uummanni biraa dhufee sirbee isaan san munkiin warri Itoophiyaa kun munkiin warra dhufee faranjii sirbitu tana hin beekan ta'a awwal marraa Oromumaa dhufee riyaadi sirbaaf ta'an isaan okay nuti warri keessa beeytoonni itti himnee jirra namni biraatis akka dhufu jiru itti himnee jirra eega quban qabaatiin amma gurra isin calawii namni biraa Oromoo qofa osoo hin taane Suudii dhufee itti sirbu jira jara keenya ammarraa gurra isin haaseentu lakkii namni biraa haa dhufu nuti Oromoo nurraan bareeddu hidhaquun qabnu wayetta irra wal mari'addaa fuula duraa akka kabiraan dhufne irratti hojjedha amma mucaa dhufe kana irratti dhaabbattanii hogguu miira keessa galtanii gamaa gamanaa irra buttan nuti isin usnuu jechuu akka nama ilmaan Oromoo tokkotti nuti usnuu jechuu walii galleema akkasitti if jala laalaa faraan baddeessaa dilii dalaguu baatee ka isaa araaramu rabbi isaa qofa araarama kadhata malee eenyuunu narra rabbitti naanu eenyuunu rabbitti naanu rabbiin hundaaf wal qixa ka jannata qabu rabbi ka azaaba qabus rabbi galato mustooti sitti ergee daddabe shabakaan kee badaadarree isbii keenya taaf iskireen godhaa isin maal taatan dhageessanimma tanaafuu miira keessa galtanii faraammaa dhufa arrabni hin barbaachisu arrabni bakka keessa hin barbaachisu arraba arrabsuun qabdan waa takka arrabsuun qabdan faraan badiin inni godhes takka hin jirtu yaamamee karaa seeraatiin dhufe akka mootummaa beektu dhufe hateen seenne biyya tana wallahi ani yeroo baay'ee caljeetiin taa'ee isin dhaggeeffachuu ture kana laalee way maali yoo hagartee islaamummaa feetan taate biyya teessan san keessatti waan deemu jiru quba qabdanii achitti isin salaata godhaa achitti wal qabachisiisa biyya namaa dhuftanii hukumiin kannina biyya namaa dhuftanii hukumii namatti hin laatina namni akka fedhe biyya isaa bulfata maali beektaa ama muniiraa wanni jiru artisti Farahaan baddeessaadha balleessuu danda'a tolchuu danda'a
sun ka isa gaafatullee rabbi ilma namaati miti ka isa gaafatu rabbitu isa gaafata Rabbi. Eh, maybe wanni inni godhe kun dogongora ta'uu danda'a sirrii ta'uu danda'a garuu haa ta'u ilmi kun ilma oromooti aartistii oromooti gaafa jaalalli nama ka'eeti nama ho'isee jedhe sirbasaa dhageeffatanii jedhaa jiranii eh, gaafa assaamni nama ka'ee haalli jireenya biyyaa nama ka'eeti jedhe jedhanii kun amma iid mubaarak ka jedhan kanayyuu sagalee isaa tanaan iid mubaarak baga isiniin gahe Yana agarte agar waliin jedhaa jiranii namni kunini hadda farahaan yoo balleesseesi dhaqanii obboleessa kenna bakka kana dogongorteerta bakka kanarraa bakka kana siifadhu iidii nama fakkeenyaaf anamma akka yaada kiyya dhuunfaatti eega iida ta'ee usuu qophiin isaa sun iidarraa natti tola. tap tap aye. Jechuudha. Iidarraa osoo achi siqeeti jechuudha. Argitee iidarraa osoo achi siqee fi fakkeenyaaf shawaalli nu baheetiin ta'eeti natti tola bareedaa jechuudha. Haa ta'u garuu suudii keessa waa meeqatu dalagamaa jira. Beeyti rabbii suudiin dachi beeyti rabbiiti maaliyyoo rabbii jedhanii keessattuu kan itti duulaaru kan rarraasee reeffasa rarraasee kaasaa jiru yoo dhugaa dubbanne ijoollee biyya isaatii jechuudha. Irra caalaatti nama arga feesbuukii irratti tiktookii irratti ijoollee biyya isaati argite waan kana yoo ta'eyyuu dhaqanii inni kun nama ilaameedhaan namarraa fahamuu danda'u argite ani sheekonni kenna gugurdaan illee isaan qeequudhaaf osoo hin taane akkasitti qubatti qabu osoo hin taane fakkeenya kaasanii irraa dubbachuu osoo hin taane mucaan kun nama abbaa qabu nama gosa qabu nama ardaa qabu nama dhagahu wanni akkanaa kun ta'uu hin qabu jedhaniitiin itti himuu osoo qabaniyyuu akkasi miila isaa dhaabanii warraasuu wanni barbaachise maali suudii keessatti shiishaan arfamaa jira zinaan dalagamaadha dubartiin gudeedamaa jirti waan meeqa dalagamaa jira jechuudha. Dani keessatti sakkaraa jiran keessatti illee waan barbaadan keessa godhaadha mataa qullaa keessatti deemaa jiranii jechuudha. Argitanii keessatti dalagamaa jira hadha wayii isa irraan farahaanin irraa wanni haaraya bahee wayituu hin jiru. Namni lubbuun isaa feetu godhaa jira biyya san keessatti. Argitee waan lubbuun isaa barbaadu. Guyyaa iidaa irra bu'e namni jedhu yoo jiraate guyyaa iidaa irra bu'e namni jedhu yoo jiraate shawaaliin nu baasii guyyaa kanan nuu qabi jechuu ni danda'an. Akkasi. Argitee shawaaliin nu baasii guyyaa iidaa sadiin kan irra nuuf hin godhini iida keessa jirra shawaaliin nu baasii guyyaa kanan nuu qabi jechuu ni danda'an. Innis nama dhaga'u ummataan ala hin jiru. Waan achirraa hafe ammoo onna xallasaa ganna xallasaa achina gumbisaa asna gumbisaa kajedhani irra hin jiru maaliifu Saudi Arabiyaa dhaqee sirbuuni adda farahaan irraa wayii wanni ol baate hin jirtu. Tokkollee hin baane. Adeemsumatti caffaraa jiran osoo gaafa gaadiina qabanii hadha fe'umatti lufaa jette jedhani maali argitanii osoo gaafa jalqaba ka Saudii dhaqee sirbe eenyu jedhanii qoratanii ka gaafati san gadi qabaniiti hadha farahaanis Saudii dhufeen sirbu. Sirbaaf Saudii hin dhufuu jechuudha. Tani kakaleessa gaafa jalqaba haa Qamar Yuusuf ta'u haa abbaa fedhe ta'u inshallah maaf haa caalu amma qalbii jiru kakaleessa gaafa duraa jalqaba Saudii dhaqee sirbe san irraa maaf hin dubbatin guyyaa san eessa musliimummaan tun hin jirtu hadda bichaa as dhufte an akka dhuunfaa kiyyaati kun garuu yaadni kun argite akkasi akkanaan jedhes dhufne akaakee abaabee kenna zarmaazariin kenna itti wal beettee miti musliimummaan tun hadhaas hin dhufne jechuudha cadhisaa jiran jechuudha kan barri ergamaa kenna jechuudha alayhi salaam rasuula kenna dikkeessayyuu waliin nyaataa jiran waliin caffaraa jiran argite laal haasa'u jira kilmiin saarii isaan laafaa yennaani dhagaye akka itti jan kilmiitiitu saanii isaan laafaa yennaani taan gama duubaatii jette jan gama shafaraan kanaan laafteef islaamummaan gama faraaniin laafte wallaahi wabillahi isinitti hin dhiifnu wallahi wabillahi faraan biyya abbaa qabu dhufte biyya mootummaa qabu dhufe illee hin qabu gora dogoggotanii jirtan dilii faraan dalage faraantu baaddata qabrii wajjin seentan faraanii wajji qabriin seentan dilii faraanumaa baaddata abbaan bashannanuu fedhe dhaqee itti bashannanuu mirga qaba mirga guutuu qaba mirga nama adda bara. Ani bi akkuma mucaa tokkotu maal jedhe beektaa darasammaa quraana qaraasiftu tun jedhe gizee namni muuziqaa banee koomee lukaa kanaan makiinaa keessa teettee akkana godhatti jedhe. Yoo harkallee ta'uu dhabdee mataan akkana ta'uu dhabdee koomee lukaa tanaan akkana goggodhatti. Gizee muuziqaan banamee darasaa laalaa jedhe koomee lukaa tanaan akkana goggodhatti. wallahi haadha baatee ana dhagaafadhu laal waqqa saman billaa hundi isaanii mana keessatti dhaggeeffatan laal
أنا ما إجالوني شريكة شيخني شريكة درساني شريكة حطوني شريكة خدني شريكة نمنو ما سربان أجي فني منا كيسا إن أمر أمة مسلمة خنا جرنا جيب أنا من تيجي هايوكا كسيت اللي صلاة ربي صوم ربي زكاة ربي كسيت اللي واني شريعان جتو قرآن جتو جل اللي ديمو هابات دوتي دين قدو ما جتو قروا من تيجي يرى واني سي والكتا يسوهن كبواني دين قدو ما قاف كون قرآن قاف كوني على باقو بيفي قاف كوني رسولك إن ديكيسات إنجده وجولة مسلمة أسرع وان قرأت ترتن أرجتني دين ترتني جتول أرجتني إرجما ترتني جتولا شرقي لولا ترتني جتول كون أمو جتولا كمتي إرجما كنا تقومتني لولا واحد هاسا ترتا واحد لا كذا ترتني جتول إذا كم لري إذا كم لغاني إذا كم تدرس إذا كم تدرس نينا من الدبا فتني بين ويتو يوهنجر نبني تقو يو أنا ما منيرة الروا دبده hundi keessanuu dhutanii gir jettan welcome qaaliyan hundi keessanuu gir jettan giriitan irraa haadhibnu yaa oromootiya yoo muniraan haadha faateetitti quba qabde haati haadha faateetitti muniraan maaliif quba qabde jedhaati ija fagootiin gadi fageessaa laala dhugaati naa barbaadaa keessatti akkana laalaati jechuudha argitanii maaliif muniraan haadha faate irratti quba qabde jibba isiirraa yoo isii waanaan jette jirrisiin isii jala jiru أما فرحان إيران نمو توكي شوا دبته يجول أرجتني نمو توكي شوا دبته هندي ساقر فيديو إنني بيرسا فجته في سجله أبان كنا يجول الشيء كميني برودا دبته كنت جالا ما تنا جاي بني بيتا وارا فاتي أنت جالا خنا جوبو جولة تنجي جولة هرجت أنا قرته جولة هرجت أنا جوبو جرا لال وانت كوجوار كات بيتها في مركلالهم بيخان إجا قدوم فتاني تما وهما نمني جيجلا جرجال هاي فران الرسل بمبابني فران سربي أكيني واللي ساتي الدنيا وندا بيغا لا يعني درسا ميقا أرجي والله تجارسا تكونو جارتي وفي فسر بفرحاني أفيرت والله براتونو لاتي أمبيني ما قبنا لاتي قافما سنبي مرادا والله درسا ميقا نرقاني والله والرسل الشيخ تبتو كان جيجول ميقا نرقصر بفرحان بديسا كان جيجول آتيه جالala أنا مراتشته والله بقى بس نينجا جون دي بيك أنا دقيق بتا معلومة نبونتي دراسة أنا تجار اللي ميقا تصير بفرحاني كان لوكي جتاتي قبضني فران كيتن أنا من دنو أنا شمنو إنت زين ما تروي دنو والله وبلا ينقي أن أكثر فران الرانا فينا أكا فران بردك بشننا أجيسني ما فران mungkin tari isin walar ka mungkin islitin dia bumala nasiba rabbin charra isini gode farar wajida ka wajiti mamarama sura wajiqa wujasa nage wajida barsa azdiya salata duai gorada arara rabbada tawbada ما في مشكلة إسنو يجتو لما الغوية سديبود إرمرتي ببوكيسي دا أما يد مبارك چاتی وروتنا چاتی بيته چاتی كيلو تكو كوبيسي شيشة كدرزنا من كيسا كوبيسي دملايتي برچا كوبيسي تاني نما ميقا كيسا تو شوال إنسو مدابيا دا تاجر أما بر والله أما مقالان تنهن ديجة چو دا ورد حدا كنو يواسي قباتا جت موخ شيشة إن سفرة برچا رقوداني كسلا كان يبتو يا ربي كي وقعتنا التين نجاهي يا ربي كي ليلة القدرين هنا ما أحس كأنه يراجع إذا نقول كأنه يزلوا ما لا يجوا وان ربي نجد وان حديث نجد يعني كلا ديما جرو تكو هنجو أما أنا فتي من قدو راكم نسوا منا يجوا ولا سدستو حبيبتي أنا ملالا بور إيدان تيفتان الركبة الطم صومك يلال إيه ولا وجه صومن مالك كذا صوم مالك كذا شوالين صوم كذا شوالين صوم مالك كذا كم فلون دن دوا كشوال جيني تكيه سبب ولا وجهت فمنا إذا شو ولا بودو جه صومن نافت يا وجهينا والله رفاتي أتي أما هذا حديث من هنا ربي والأبدني يقول وارنتان برتيسنا أما إذا ما تابين قون نكا منيرة فرام بريداي ناي إيه نكا والله نكا وجب بشننا والله نكا غيا تكوتو كماربين أما ترى غوتا كربين نمان غابتو إيفا ما غيا ليدا نغابا داريزا غيا ليدا إيفا ما غيا ليدا ركون كبو لا أنا ملا أما بكا أرتستي خنا أني نقوله أما بكا أرتستوتا خنا نقول ما ليه يتاني
miira keessa gala jaalallee kiyya ka duraanii yaadadha nama gizee achi dhaqeetiin jedhe sirba isaa kana fagal gizee inni jedheetiin jedhe dal onni nuti attun tin na jetti naafan ani nama guddaa ani dhaqu ani maaliif ani nama guddaa dhugaa rabbi mucayyoon jedheen gadda ani anaas gubbaa jaalala ani nama raachite doganaani maama naan jette ummaan mana biraa narraa gattaa kanaan jette qaanyi ani dhaqu gadheen achirratti dhayxee faraanii hojii suuraa qabu na gooteetti ergan ijoolleen tijjanarraa qaanfatti ani dhaqu isin dhaqaa ana osoon hin geenye ilmaan dadhalee kun ilmaan kiyyanaan kita wallahi rabbi na adiisu ani dhaqu ammoo isin dhayxanii bakka tijje bakka san bashannanuu dandeessan. ati nattu ilame laala muniira kana laala ummata ebe umma ofii militte Maali?